Gurbayyoo barnoota keessa waa'ee maaliin baradha jettee? Waa'ee lukkuu horsiisuutiin baradhe Faazer. Kanaaf waa'ee lukkuu odoo si gaafadhe beektaa ree? Eeyyee waan barbaadde na gaafadhu si deebisuu nan danda'a. Qaamni saalaa lukkuu eessatti argama? Dabalata immoo fincaan yeroo akkamii fincoofti lukkuun? Lukkuu fincaan kan fincoofti yeroo fincaan ishee qabe fincoofti natti fakkaata. Qaamni saalaa ishee immoo miila lamaan ishee gidduutti argama akkuma keenyaa kanatti. Lukkuun ennaa fincooftu agartee beektaa? Qaama saalaa ishee immoo agartee beektaa? Laaltee beektaa? Lakkee argeen beeku ani sirumaayyuu. Eessaa fiddee deebinaa deebista ree? Gaafa isa baratan ani nan hafe kanaafani. Gaafa waa'ee maalii baratan naqxe? Gaafa kamiyyuu dhaqeen baranne gaafa hundaa kompuu buustuun dhaqee arge malee. Maalii waasi dabbare fakkaata maal taate? Maali mirgan qabu moo akkanatti callisee taa'e? Moo maal taate isin jedhanii moo sitti himan? Lakkeetu callistee teenyana maal taate jedhee tanani maal taate tan callistee naasoftu akka durii miti jedhee tanani. Maali gaazexanyaa Moriidoo sitti fakkaadda moo dura haasaan oola? Moo maal jechuu barbaaddeeti? Ati callisnaanan maal taate jedhee tanan dubbadhee tanani beeramee maal taate mee natti himuu dandeessaa waan si rakkisa jiraates wajjin hin haasofna. Maali ani ofii yaaduu hin danda'u moo situ na yaada dur ani sammuun qabu sitti fakkaadde maal jechuu barbaaddeeti? Gaazawwan barbaanne dhiisuu dandeessa akka barbaadde ta'e. Innaa callisee akkan ta'uuf sitti na yaamte ree? Waan haasoftatee natti haasa'e yookaan na ka'een gala hojiin qaba. Tole gaasa jette sitti naasaa waa'ee maalii sitti haasa'e sitti tola. Ani maalitti asii beekaree waa'ee maaliin taasawwan bakka sitti na yaamte sitti beeka malee si keessa hin jiramoo waan ati yaada jirtu waan ati natti haasa'uudha barbaadde maal haasaa gurba. Ka'e kaaffee abbaa tolaa san deemnee bargarii nyaanna. Waaw dhugaa jettaayi bargarii naaf feeruufi ka'e isheen deemna bakka dasneedha natti tola. Erga bargaricha nyaannee booda bakka barbaanne deemuu mirga qabna miti. Bakka sitti tola nageessa rakkoon qabu natti tola ishee. Abeet eenyudha seenaa? Seeneera nagaa bultanii. Naguma galata waaqaa maal si gargaaru? Waraqaa eenyummaa tan baafachuu dhufee akka naa baasitan barbaade tanan. Maqaan kee eenyudha? Maqaan kiyya miliyoona. Tole miliyoon kan wantoota si barbaachisan qabattee dhufteerra mee maal qabdee dhufte? Ani kanan qabadhee dhufe waraqaa eenyummaa dulloome fi suuraa haaraan qabadhee dhufe. Maal jechuu keeti maqaan kee miliyoon ta'e akkamitti waan biraa gattee dhufta? Hojii gaggeessitus hojiin fidii kootu wanta ittiin hojii kaa'ennu. Sira maaskeejaa fidii kootu. Sira maaskeejaa malee hojjechuu hin danda'amu waan ta'eef waan ta'e itti qabii kootu. Sira maaskeejaa jechuun gubboon akkanii jechuu keeti? Lakkeen gubboon akka hin jenne waan hojii ittiin gaggeessinu fidii kootu hin jedhe malee waan biraa hin jenne. Yoo barbaanne immoo dhiisii mataa yookaan hin jiru har'a dhumeera. Waraqaa eenyummaa baafachuu mirga kiyya natti fakkaata. Naa baastan moo naan baastan yookiin deemeetan himadha. Nuti baafachuus hin dhoowwarre waraqaan eenyummaa dhumeera yeroo biraa deebi'i. Ani hojiin qabu kanan as deddeebi'aa oolu yeroo biraa moo oomine beelamicha omitti na qabda. Guyyaa waraqaan eenyummaa dhufu hin beeku guyyuma sitti tole kootu torbee gara si keessa yookiin ji'a booda ji'a lama booda fa'aa dhufuu dandeessa rakkoon qabu. Isin himadha waan ani deemas mana murtee si dhaabuu baadde na laaltaanii dhiiraa miti na lanne. Dhiira taatee ta'uu baatte maal na galche yoo barbaadde maal dhiisee yoo barbaadde suma xuraa qaba maal na galche.